Anaafi icciitiiwwan LTV kan jedhu kitaaba Beetii yookaan Beetlehem Taaffasee barreessitedha. Kitaaba ishee kana keessattis dhoksaa fi iccitiiwwan kaameraa duuba jiran hedduu baastee barreessite. Beetiin kitaaba ishee afaan Amaariffaan barreessite kana keessattis iccitii du'a gooticha aartist Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee Hacaaluun osoo hin ajjeefamin sa'a tokko dura bilbilee fi akka ture dubbattee jirti. Kanarratti aartist Hacaaluu Hundeessaa maal itti matee ture kan jedhuu fi dhimma Jawaar waliin wal qabatee iccitii haaraa tokko kitaaba ishee kana keessatti barreessitee jirti. Guutummaa isaa afaan Oromootti isiniif hiikeen isiniif dhiyeessaa hanga xumuraatti akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Yeroon isaa dukkana ture. Dubartii tokko waliin turtii waliin goonee hoteela Hiltan keessaa bahee yeroon konkolaataa koo kaafadhu Hacaaluu Hundeessaa naaf bilbile. Hacaaluu Hundeessaa gaaffiif deebiif LTV irratti guyyaa jimaata sana waan dhiyaatuuf akka hin guyyaafanne yookaan akka hin barfanne akeekkachiiseen bilbila cufe. Guyyaa sana dalagaan natti baay'atee baay'ee waan dadhabee jiruuf dafeen manatti gale. Akkuman mana ga'een namichi Gimboot sabaatti beekamaan tokko naaf bilbile. Anis yeroo sana gaaffiif deebii Hacaaluu waliin goonuuf qophaa'aa waanan tureef boran siif bilbilan jedheen. Keessummaan kee eenyudha naan jedhee. Anis aartist Hacaaluu Hundeessaatiin jedhee. Innis suuta jedhee kolfee. Anis maali Hacaaluun haasaa gaarii dubbata Oromoo birattis akka mootiitti ilaalaman ittiin jedhee. Yeroos namicha kana dabalatee namoonni hedduun waan akkan Oromoon taaneetti waan na beekaniif dhugaama kee jettaa jedhee irra deebisee na gaafate. Anis eeyyee sirriiman ittiin jedhee. Hacaaluu Hundeessaa yeroo jalqabaatiif qaamaan kanan arge guyyaa gaafa Atileet Faayisaa Leellisaa biyyatti galuuti. Anis gaaffiif deebii waliin godheen ture. Atileet Faayisaa biyya isaa jalduutti sirni simannaa yeroo godhamuufitti anis affeerameen ture. Yeroonni jalduu seenu fardeeniin simannaan godhameefii ture. Hundi keenyayyuu yeroo laga tokko bira geenye konkolaataa keessaa buunee walitti marsinee Atileet Faayisaa Leellisaaf jaarsoliin sirna eebbaa gochaafii turan. Anis namoota hedduu gidduu hulluuquudhaan gara fuulduraan bahe. Namoonni achi jiranis eebba kana laaluuf wal dhiibuu eegalan. Anis isaan irraa siqaa osoon deemuu afaan boollaa tokkorra yoon ga'u duubaan harki tokko na harkise. Anis nama na harkise galagalee yoo laalu Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluunis maaliif qofaa kee as dhufte? Eeggadu ni kufta naan jedhee. Hacaaluunis namoota achi jiraniin asii deemsisaa ishee dabarsaa jennaan hunduu na jalaa siqee na dabarse. Anis achi nan sokke. Kana boodas Hacaaluu waliin yeroo hedduu wal quunnamne. Qaamaanis bilbilaanis yeroo hedduu waliin haasofneerra. Qophii an LTV irratti dhiyeessu irrattis affeereen mudannoon hin irraanfatamne tokko nu mudate. Innis waraabbiidhaaf gara istuudiyoo yoo seenu balbala irratti na dhaabee ati miseensa abaawutii jedhii na gaafadhu jedhee na gaafate. Anis rifadheen dhuguma kee jettaa maal si fayyadan ittiin jedhe. Artistiin tokko ani miseensa abaawutii yoo jedhe jaalatamummaan nama biraa qabu ni dabala waan ta'eef akka inni eeyyee jedhu yaadeen ture. Innis na gaafadhu jedhee mool seeneen. Viidiyoon sun ammayyuu YouTube irra jira. Ati miseensa abaawudhaa jedhee yoon gaafadhu Hacaaluunis fuula isaa laaffisee lakkii naan jedhe. Maali akkasiin jedhama naan jedhee irra deebi'ee waanan dubbadhu na harkaa wallaalchise. Deebiin isaas akkas ta'a jedhee yaadeen turre. Oromoo hunda abaawudha jedhanii ajjeesuuf akka toluuf jechuun naaf ibse. Gaaffiif deebii boodas wanti kun dubbii fida jechuun sodaadheen baay'ee raafameen ture. Garuu namoonni waa'ee isaa baay'ee osoo hin dubbatin irra darbanii. Hacaaluun yeroo hedduu namoonni yoo du'an akka fira isaatti kan ilaaluu fi hedduu of eeggannoo akka gochuun barbaachisu irra deddeebi'ee kan dubbatudha. Hacaaluun yeroo hedduu namni wanta akka hin taaneef ni dhiphata. Yeroo hundaa yoo na argu of eeggadhu duutee gudii akka nu goone naan jedha. Ofii wareegamee gudii akka nu godhu hin hubanne ture. Hacaaluun hedduu waa shakka garuu sodaa tokko of keessaa hin qabu. Onneensaa jagnummaa fi gootummaa kan uffatteedha. Bilbila baay'ee hin haasa'u. Shugguxiin isarraa adda hin ba'u. Hacaaluun akka inni itti du'ee jedhan sun tasuma naaf hin liqinfamu. Hacaaluun nama falmataa fi onnee isaarraa gootummaan ibsuudha. Akkamiin osoo rasaasa tokko hin dhukaasin du'a kan jedhu gaaffii natti ta'a. Namni Hacaaluu ajjeese nama baay'ee nama nuufi itti siqotaa malee namni bakkeerraa dhufee Hacaaluu ajjeese tokkollee hin jiru. Hacaaluun osoo hin ajjeefamiin dura sa'a tokko dura naaf bilbilee ture. Garuu an bilbila irraa kaasuu hin dandeenye. Yeroos hedduu waan an dadhabee jiruuf bilbila koo saalentii irra kaa'een gadi ciisaa ture. Kanaanis bilbilanni bilbiluu kana dhaga'uu hin dandeenye. Ergasii bilbila isaa yeroon deebisee bilbilu immoo bilbilli isaa hojjechuu dide.
Osoon gaafa sana bilbila sana argee Hacaaluurraa bilbila kaaseera ta'ee Hacaaluun ooluu danda'a jedhee amma sammuun koo na gaabbisiisa. Ana dabalatee Hacaaluutti deeggartoonni sirna durii sirna nafxanyaa yeroo garaagaraatti nutti dhaadachaa fi nu doorsaa kan turanidha. Hacaaluunis kanarraa kaasee yeroo adda addaatti of eeggannoo akkan gochuu qabu na akeekkachiisa ture. Hangammaatti duuti Hacaaluu abjuu natti fakkaata. Muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti jecha inni dubbateen wal qabatee mufiin Jawaar waliin qaban ammaatee ture. Guyyaa sana immoo Jawaar LTV irratti gaaffiif deebii nu waliin qaba ture. Guyyaa sana kan gaaffiif deebii isa waliin godhu ana se'ee Jawaar eegaa ture. Jawaar mufii Abiy waliin qaban ifa baasee dubbachuu barbaadeeti. Boodarra hoogganaan qophii sanaa nama biraa qindeessuun Jawaar waliin gaaffiif deebii taasise. Jawaaris qibxata galgala dhiyaata ture. Jireenya koo keessatti qophii gaaffiif deebii akka guyyaa sanaa namoota hedduun daawwatamuuf eegame argee hin beeku. Gaafa wiixataa muummichi ministeeraa jechan paarlaamaa irratti dubbateen wal qabatee Jawaar Mohammadis nutis beekannee da'oo qopheeffanneerra jedhee Facebook isaa irratti maxxansee ture. Jawaaris gaafa qibxata galgalaa TV keenya irratti dhiyaatee gaaffiif deebii godhee ture. Gaazexeessaan gaaffiif deebii isa gaafatu danda'ee itti haasa'uu dadhabe. Jawaar akka garaasaatti haasa'aa ture. Yeroo kanatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman karaa foddaatii fi ilaalaa turan. Sa'a muraasa booda biyyi jeequmsatti kaatee Jawaar marfameera jedhame. Kana booda yaadatu sammuu koo jeeqe. Jawaar kana kan ta'eef sababa TV keenya irratti dhiyaateefi jedheen yaade. Namni kun akka tasaa yoo du'e balleessaan kanaa eenyu ta'a? Yoo bari'u maaltu uumama kan jedhu sammuu koo keessatti yaadaan bule. Kanaanis irrimni ija kootti hin dhufin bule. Gara biiroo kiyyaatti dafeen ganamaan deeme. Guyyaa sana obbo Andaargaa Joosgee waliin gaaffiif deebii goonee dafee sa'a laaqanaatti gara manaatti deebi'e. Kamisaas jeequmsi jabaatee itti fufe. Jawaar haala akkamii keessa akka jiru gaafachuu barbaadeen mana Jawaar dhaquuf konkolaataa kaafadhee ka'e. Anis naannoo Boolee ga'ee gamoo Friendship biraan jalladhee gara mana jireenyaa isaatti yoon siqu akkan konkolaataa qabadhee seenuu hin dandeenye natti himan. Osoon kanaan rakkadhaa jiru eegdota Jawaar keessaa namni tokko naannoo kootti yoo dhiyaatu akka inni ol na galchuufan gaafadhe. Innis tole jedhee bilbilaa fi furtuu konkolaataa kiyyaa narkaa fuudhee mana Jawaaritti ol na seensise. Manni Jawaar namootaan guutameera. Namni hundi mataa gadi buusee ta'a. Anis ol seeneen soofaa isaarra taa'e. Bakka kana hojjettoonni OMN hojiin itti baay'atee of hin beekani. Tamsaasa kallattiirra waan jiran natti fakkaatu. Eegdonni Jawaar gara mana duubaatti nageessanii achi namoonni seerra guutanii taa'u. Rifadheen achuma taa'e. Gara fuulduraa yoon ilaalu Jawaar fuuldura isaanii taa'a. Hacaaluunis achi taa'aa ture. Ka'ee nagaa gaafate. Hacaaluun hedduu jijjiiramee fuulli isaa baay'ee waan aaree jiru fakkaata. Rifeensi isaas faffaca'ee jira. Callisee aaree dubbata. Jawaar nyaattee olte gadheen jedhee amma dubbatee waca'a. Gaafa ni ilaalu haalli isaa nama sodaachisa ture. Hacaaluu nama ni jaallatu waan jalaa du'u itti fakkaata. Ofii isaatii waan du'a sodaatu miti waan du'a sodaachisu fakkaata. Anis Jawaaritti siqeen bira taa'ee nagaa gaafadhe. Jawaaris xiqqoo seeqatee deebisee bilbila isaa xoxoquutti ka'e. Haalli achii na sodaachisee anaa deemuuf ka'u jaarsolii biyyaa fi abbootiin gadaa Jawaariif Abiyyii walitti araarsuuf balbalarra ga'uu isaanii dhaga'e. Anis deebi'ee taa'een akkaataa isaan itti araarsan ilaaluu fi bakka kiyyatti deebi'ee eegdonni Jawaar bilbilanii Jawaaritti osoo himaa jiranii Hacaaluun adda kuchisiise. Hacaaluunis hundi isaanii akka ol galanii fi bilbila isaanii akka alakaan akeekkachiise. Jawaarii fi Hacaaluun hedduu waliif galu turanii waliin mari'atu waliin murteessus turan. Kana boodas abbootii gadaa fi jaarsoliin biyyaa dhufanii ol seenan. Jawaar fa'aa waliinis mari'achuu jalqaban.